Fiilmiin kun waa'ee dubartii jireenya ishee darbeen dhiphachaa jirtuu fi hiriyaa ishee tokkorra waan hamaa gahee yaadachuun dhiphatu tokkorratti xiyyeeffata. Dubartiin mana dhugaatii keessatti qofaa ishii jirtu kun dhugaatiidhaan machoofteetti. Hirribni akka isheen fudhanneefis ofii ishii faana wal'aansoo waan wal qabaa jirtu fakkaata. Dhiirotni sadii gara ishee ilaalaa jiran keessaa Jeerii kan jedhamu ishii haasofsiisuuf murteessee nama gaarii akka ta'ee fi gara mana ishiitti akka ishee galchu eeree fi fudhatee baha. Karaarra wayita deemanis jalqaba gara appaartaamaa isaa akka deeman gaafatti. Jeeriinis akka jedhe nama qajeelaa miti. Isheenis guutummaa guututti machooftee akka of wallaaltutti dhugaatii biroo daddabalee fi ishii dhungachuuf yaalii taasisa. Erga gara kutaatti galchee booda waan yaade irratti raawwachuuf akeeka baasa. Dubartiin sun garuu akka hin machoofneef waan inni gochaa jiru hundumaa akka beektutti himuun Jeeriin naasuu keessa akka galu gooti. Dubartiin kun Keesii jedhamti. Barattuu meedikaalaa turte. Amma umrii 30 irratti argamtus jaalallee waan hin qabneef hanga ammaatti maatii ishii waliin jiraatti. Yeroo tokko tokko guyyoota ishee jibbisiisan darbuuf jecha kaaffee keessa keessummeessi ta'uun qacaramtee hojjetti. Hiriyaan ishii dhiyoon Niinaa jedhamtu yeroo barattuu meedikaalaa turte dirqisiifamuun kan gudeedamte. Keesiinis hiriyaan ishii akka gudeedamtee fi ragaa viidiyoodhaan deeggarame akka qabdu yaada dhiyeessitus gaggeessitootni mana barumsichaa yaada ishii hin fudhanne. Barattoota dhiiraa sanas adabuu hin barbaanne turani. Sababoota kanaan Niinaa fi Keesiin mana barumsaa meedikaalii sana dhiisanii bahanii. Niinaanis yeroo booda waan isheerra gahe gara damdamachuu dadhabdee of ajjeeste. Keesiin yeroo kaaffee keessaa hojjettu gurbaa Riyaan jedhamu waliin wal barte. Innis yeroo mana barumsaa meedikaalaa keessa barachaa turan achii barataa ture. Hojii akkasii irratti ishee arguusaaf waan nahe fakkaatus dhumarratti wal arganii buna affeeroo akka barbaadu himuufis yaada isaa fudhachuu didde. Akkuma jalqaba irratti ilaalle Keesiin galgala yeroo ishii kan dabarsitu mana baarii garaa garaa deemuun kan machoofte fakkaachuun dhiirota kiyyeessuudhaani. Kana irrattis dhiirota isheetti fayyadamuu barbaadan kiyyeessitee salphifti. Dhiirota kiyyoo ishii keessa seenanis waraqaa ishee irratti galmeessite turte. Guyyaa dhaloota ishii waggaa 30ffaa irratti maatiin ishii kennaawwan garaa garaa kennuu fi umurii ishee kanaan maatii ishee waliin jiraachuu isheetti harmiin ishee akka hin jaalannee fi jaalallee dhabuu isheetiinis itti aarti ture. Kennaa kanas wayita banan shaanxaadha. Kanaanis maatiin ishii mana isaanii gadhiiste akka baatu fedha qabaachuu isaanii kan agarsiisudha. Riyaan carraasaa lammataa yaaluuf gara kaaffee isheen hojjettu dhaqaa. Yeroo darbee Keesiin bilbila isheen kennitee fi dogoggora akka ta'e itti himuun waan nama kofalchiisu immoo ergaa jaalalaa inni itti dhiphatee barreesseef nama biraa Reed jedhamu sheelii hojjetu tokkoof isa dhaqqabe ture. Amma garuu duraan kolleejjii barachaa wayita turan akka ishee jaallachaa ture himuun affeerraasaa akka fudhattu gaafata. Dhumarrattis Keesiin yaada isaatti walii galuun Riyaan waliin walitti dhufeenya gaarii godhatanii isaan argina. Keesiinis Riyaan nama gaarii ta'uusaa hubatti. Appaartaama isaas akka daawwatu affeerraa taasisaa fi isheenis tole jechuun daawwatti. Inni garuu waan hundumaatti ariifachaa akka jiru hubatee gara mana ishiitti akka gaggeessu yaada dhiyeessaa fi haa ta'u malee gochi kun Keesiitti hin tolle. Ishee aarsuun qofaa gara manaatti galte. Guyyaa itti aanutti Keesiin gara hospitaala Riyaan hojjetu deemuun walitti dhufeenya isaanii itti fufuu akka barbaaddu garuu haala hin ariifatneen ta'uu akka qabu itti himti. Oduu isaanii gidduutti Riyaan hiyaasaa kan ta'e Almaanduroo kan jedhamu kaasaa. Maqaasaa kan dhageesse Keesiinis miira keessa galuun dabalataanis magaala ture dhiisee as akka jiruu fi haadha manaas akka qabu itti hima. Keesiinis du'uu Niinaaf sababa kan ta'e Almaanduroo isa dhumaa haaloo bahuuf karoora baafatti. Kana booda isaan waliin barachaa kan turte Maadisen kan jedhamtu waliin wal argu. Keesiin akka isheen machooftu barbaaddee dhugaatii daddabaltee fi erga macheessitee boodas waa'ee Niinaa kaasuun haasa'u. Maadisen garuu kan ishiin gudeedamte Niinaan machaa'uu ishiirraa kan ka'e akka ta'e himti. Keesiinis dursitee Maadisen yeroo machooftu gara kutaatti kan ishee geessu qopheessitee turte. Waan machoofteefis waan yaadattus ta'e waan beektu hin qabu. Haa ta'u malee Maadisen irra deddeebitee bilbilti. Ishiin garuu hin deebistuufis hin kaastuufis ture. Miidhamtuun itti aantu
Daayirikteera mana barumsichaa kan turte Elizabeth Walker ture. Sana dura garuu intala Walker kan taate Amberiin argatti barsiistuu meekaappii haaraa akka taate himtee goyyomsuun bilbilli ishii baatirii akka fixee fi kan ishee akka ergistuufi gaafatti. Amberis keesiif bilbila ishee kennuufiin gargaarti. Erga karoora ishii milkaa'ee fi gara biiroo Walker deemuun barnoota addaan kuttee turte itti fufuuf yaada akka qabdu himuun informationii waa'ee Niinaaf Almaandroo akka qabdu gaafatti. Walkeris Niinaan machaa'uu isheerraa kan ka'e Almaandroon ishee fudhatee hiriyoota isaa waliin irra deddeebiin akka gudeedee fi diiniin mana barumsichaas akka salphaatti ilaaluusaa ni hubachiifti. Yeroon isaas waan tureef keesicha hundasaa akka hin yaadanne himtii fi waan kun akka hin uumamneef Niinaan dursitee machaa'uun irraa akka hin turre dubbatti. Keesinis diinii sanas adabuuf intala ishee Amberiin doormii dhiirotaa keessa keessee akka dhufte itti himti. Jalqabarra Walker amanuu dhiisuun keesiin doorsisu eegalti. Bilbila Amber baastee argisiisnaan bo'uu eegalti. Waan gooteefis dhiifama gaafatti. Dhumarrattis keesiin akka sobduu fi intala ishiis doormii dhiirotaa keessa akka hin keenye itti himti. Waliin walitti dhufeenya dansaa kan uummatu ta'us akka amala ishii galgala baarii keessatti akka nama machaa'e fakkaachuu hin dhiisne. Akka carraa ta'ee guyyaa tokko Riyaan dhiira biraa waliin argaa. Kanaanis aaruun qofaatti ishee dhiisee sokkee. Guyyaa itti aanus keesiin haaloo ishii bahachuuf namticha Joordaan Girii jedhamu tokko argiti. Innis abukaattoo dhimma Niinaa ilaalu turedha. Niinaanis himata ishii akka addaan kuttu kan taasise isa ture. Joordaan Giriinis ofiisaaf dhiifama gochuu akka dadhabe dubbachuun jilba isheetti kufuun dhiifama gaafata. Isheenis waan ta'e kana yeroo argitu dhiifama gootee fi isa miidhuuf karoorfattes dhiistee deemti. Sana booda keesiin haadha Niinaa waliin wal arguun waa'ee Niinaa erga haasa'anii booda haati Niinaa waa'ee ishee yaaduu dhiistee jireenya ishee gara fuulduraatti xiyyeeffachuu akka qabdu eertee fi biraa deemti. Sababni isaas waan kana yaadachuun eenyuma keenyaafuu bu'aa hin qabu jettee waan yaaddeefi. Sana booda kompiitara isheerraa Almaandroon paartii qopheesse argiti. Haaloo bahuuf yaada qabdu dhiistee gara Riyaan deemuun waan balleessiteef dhiifama gaafachuun gara jireenya isaanii duraatti deebi'uu akka qaban itti himti. Innis jalqaba irratti yaada ishii fudhachuu didus booda gara keesiitti dhihaachuun dhungate. Yeroo kana kaasee hariiroon jaalala isaanii jabaachaa deemuun gara mana maatii ishee geessuun maatii ishee waliin wal barsiisti. Keesiinis alatti kan ishii eegaa jirtu maadiseen wajjin wal arguun erga machooftee booda waan ishii irratti uumame keesitti himu eegalti. Garuu namtichi waan tokko otoo hin godhin siree gubbaa ciibsee akka bahe dubbatti. Keesiif kan ta'us informationii viidiyoo argatte baastee kennitii fi kunis Niinaan yeroo gudeedamtu viidiyoo argisiisu ture. Sana booda lammaffaan arguu akka hin qabne sittan hima jechuun akeekkachiiftee mana ishee gadhiistee baati. Viidiyicharraas Niinaan yeroo gudeedamtu Riyaan bira dhaabbatee argiti. Sana booda haaloo bahuuf dhiistee kan turte yaada ishii kaasuun gara mana Riyaan deemtee viidiyoo sana ergatti argisiistee booda bakka paartii Almaandroo itti himuu dhiise namoota bakka hojii isaatii hojjetanitti viidiyicha akka agarsiistu waada seentee fi innis hojii isaa fi maqaa isaa balaarra buusuu waan hin barbaanneef itti himuun balleessaa isaaf dhiifama gaafata. Walitti dhufeenyi isaanii asirratti akka dhaabatu jedhuun gara paartii Almaandroon qopheessee ture. Dubartii hoteela fakkaachuun dhaqxee innis hiriyoota isaa waliin ta'uun vaatii keessitti waan gammade fakkaata. Keessiinis hunda isaanii tokko tokkoon dhugaatii obaasuu eegalti. Almaandroodhaan garuu gara kutaa ol'aanutti ol baasuun harka isaa hiiti. Yeroo inni maqaa ishii gaafatus maqaan ishee Niinaa akka ta'e itti himti. Niinaan du'uu isheerraa kan ka'e kana dhaga'uu isaatti ni ajaa'ibsiifata. Akka kadhachuu shiminuu godhatus isheen dhagahuu hin dandeenye. Gargaarsaaf gara hiriyoota isaatti iyyatus keessiin dorsitee dhugaatiidhaan macheessiteetti. Yeroo kana homaa akka hin goonee fi Niinaan waan sanaaf fedha akka qabdu dubbata. Keessiin maqaa Niinaa qaama isaa irratti mocorraadhaan barreessu eegalti. Boodarra garuu harka isaa hidhamee ture kutuun akka isheen dhaabdu fedhus isheen didnaan boraatiidhaan ukkaamsee dhiphisuun akka duutu godha. Bariidhaan hiriyaan Almaandroo Joo kan jedhamu dhufee waan ta'e kanatti akka mufate itti hima. Joo fi Almaandroon reeffa ishee ganamaan baasanii gubuu. Guyyaa guutuu gara manaatti deebi'uu dhiisuu isheetiin kan dhiphatan maatiin ishee poolisiitti beeksisu. Poolisootnis sakatta'insa isaanii kan eegalan gara Riyaan dhaquun ture. Riyaanis kaasiin eessa akka dhaqxe ni beeka ture. Garuu waan kana poolisootatti himuu hin barbaadne.
Boodarra almaandiroon fuudhuu isaarraa kan ka'e bilbila kaasiirraa miseejotni bilbila riyaan irratti galuu eegalanii miseejichis haalonni kanaan kan xumuramne ta'uu ibsaa. Manaajarri keessiis habilii mormaa mallattoo laphee walakkaa ta'e argiti. Poolisootnis dhumarratti bakka sana gahuun habilii mormaa mallattoo laphee walakkaa qabu maqaan Niinaa kan irratti barreeffame bakka reeffi gubate argatu. Sababa yakka Aalis sabatee fi karaa biraadhaan Joordaan Giriiniif keessiin gara paartii almaanduroo akka deemtee fi yoo deebi'uu dhaabaatti duutee ta'uu akka danda'u xalayaa kana poolisiif akka kennu barreessitee kan keessi jira ture. Asuma irratti raawwanne qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf ta'a.